jirra jirtu jaallatamtoota hojjettoota jaallatamtoota chaanala Kamaal Ziyaad viidiyoo kana keessatti arraan tana AI isaanis DeepSeek, Qwen, GLM, AI China biroo ChatGPT waliin wal bira qabnee kan madaaluudha. Akkamitti hojjetu? Eenyuuf mijata? Barattoota, hojii barreessitoota, pirogiraamotaa fi namoota AI fayyadamuu barbaadan hundaaf ibsa guutuu ni kenna. Yoo viidiyoon AI afaan Oromootiin nuti dabarsinu akka isin bira ga'u barbaadan barreessaa subscribe godhaa. Egaa jaallatamtoota hojjettoota keenya akkam jirtu? Nagaa jirtu? Ana obboleessa keessa Kamaal Ziyaad sagantaa ajaa'ibaa qabadheetiin isinii dhiyaadhee jira. Barnoota teekinooloojii AI kan yeroo ammaan tana addunyaa guutuu raasaa jiran keessaa har'a waa'ee AI China yeroo ammaa addunyaa raasaa jiru irratti kan mari'annu ta'a. Namoonni hedduun ChatGPT qofa beekan garuu yeroo ammaa AI China baay'een ba'aa jira. Isin keessaa kamiin fayyadamaa jirtu? Kan fayyadamuu qabna? ChatGPT caala moo kan biraa caala? ChatGPT caala AI China kun gaarii ta'uu ni danda'a. Mee ilaallu. Maaliif AI China beekamaa jira? Dhaabbileen teekinooloojii China AI isaanii saffisaan guddisaa jiru. Sababni isaa gatii xiqqaan kan oomishan, deebii saffisaa, barreeffama uumuu, koodii barreessuu, hiika afaanota hedduu. Kanaaf namoonni hedduun AI kana yaalaa jiru. DeepSeek AI koodingii fi riiziningii irratti beekamaadha. Pirogiraamoonni hedduun hojii isaanii kan ittiin salphifatan DeepSeekidha. Koodii barreessuu, dogoggora sirreessuu fi ibsa kennuuf AI gaariidha. Qwen AI dhaabbata Alibaba irraa kan ba'edha. Barreeffama barreessuu, email, SEO, YouTube script, research fi hojii biroo baay'ee gaariidha. GLM AI afaan hedduu kan hubatudha. Gaafii dubbisuu, barnoota researchii, translation fi hojii birootiif hedduu cimaadha. ChatGPT waliin wal bira qabnee yommuu ilaallu, ChatGPT uumama yaada, barreeffama qulqulluu, gorsa bal'aa kennuu irratti AI isaan gafaadha. DeepSeekiin ammoo koodingii, riiziningii fi barruulee adda addaa barreessuu irratti AI isa cimaadha. Qwen AI ammoo SEO, writing fi wantoota garaagaraa hojjechuu irratti AI isa cimaadha. GLMI multilingual research kanarratti haalaan AI cimaadha. AI hundi hojii adda addaa cimaadha. Yaada koo keessatti ChatGPT qofa fayyadamuun hin barbaachisu. AI hedduu walitti makuun hojii saffisaan bu'aa gaarii argamsiisa. Isin AI kamiin yaaltan? Koomentii keessatti barreessaa. Viidiyoon kun yoo isin gargaara ta'e like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa nagaan naaf turaa.